Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Saamsang tutorial jechuudha. Egaa viidiyoo tana keessatti akkaataa appilikeeshinoota mobaayila keessanirraa lama gootanii itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Karaa sirrii taheen baay'ee bareeda tahe jechuudha. Karaa haarawaa hedduu gaarii jechuudha. Immos ta'e Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber fi kan kana fakkaatan lama gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf akkuma amma asitti immoo lama tahee jiru kan argaa jirtan immoo isa duraanirraa halluu isaa jijjiiruu ni dandeessu. Akkasuma halluu qofa osoo hin taane maqaallee immoo isa duraanirraa maqaa jijjiirtanii appilikeeshina haarawaa lafatti jechuudha lama gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba Play Store keessan ni banattu. Play Store egaa banattanii booda appilikeeshina App Cloner jedhamu kana mobaayila keessan irratti install yookaan download godhattu jechuudha. Egaa download gootanii xumurtanii booda haala amma argaa jirtan kanaan mobaayila keessan irratti isiniif baha jechuudha. Amma haala kamiin appilikeeshinoota lama akka gootan sin agarsiisa jechuudha. Egaa buufattanii booda ni banattu jechuudha. Yogguu banattan haala kanaan isinii fida bakka maybe later kan jedhu ni tuqtu. Achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Bakka recently cloned apps jedhu kanatti appilikeeshinoota isin lama godhattan isinii fida jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii immoo lama godhee waan hin jiruuf asirratti immoo naaf fide jechuudha. Bakka ammoo all apps kan jedhu kana jalatti jechuudha appilikeeshinoota mobaayila keessanirraa qabdan hunda isaanii as jalatti isiniif baasaa jechuudha. Isin fuula kanarra gadi deemuudhaan appilikeeshina lama gootanii itti fayyadamuu feetan bira dhaqxu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti ani feesbuuka lama godhee fayyadamuu yoon fedhe jechuudha. Feesbuuk kan jedhu kana irratti ni tuqna jechuudha. San booda bakka neem jedhu kana ni tuqna. Achi booda maqaa feesbuukaa kana jijjiiruudhaaf isa feesbuuk jedhu kana haqneeti maqaa biraa maqaa barbaanne itti kennina jechuudha. Fakkeenyaaf amma ni Oroom Saamsang jedhuuni. San booda maqaa barbaaddan ifatti kennitanii booda OK jettuuni. Itti aansuudhaan xiqqoo kana gadi buutuudhaan rotate icon kan jedhu kana fuulduratti banuudhaan san booda istaayilii feesbuukaa kana gara barbaaddanitti dabsuu dandeessu jechuudha. Haala amma argaa jirtan kanaan gara barbaaddanitti ifa dabsitanii booda OK jettuun yoo hin barbaanne immoo akkuma jalqaba turetti jechuudha itti dhiiftu jechuudha. Itti aansuudhaan change icon color kan jedhu ni jira jechuudha. Isa kanarratti yogguu tuttan halluu feesbuukaa kana jijjiiruu dandeessu jechuudha karaa barbaaddanitti. Fakkeenyaaf ammanii halluu magariisa kanarra yoon fedhe haala kanaan magariisa irra goone san booda OK jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan add bar kan jedhu ni jira jechuudha. Asitti add bar kan jedhu kanarratti ni tuqna. San booda fakkeenyaaf asitti bakka waa itti barreessinu nu baasa jechuudha. Lakkoofsa tokko goone haala kanaan feesbuuka irratti lakkoofsa tokko nu baha jechuudha. Lakkoofsa lama goone lama nu baha. Yoo feenes qubee gosa barbaanne goones qubeetu irratti nu baha feesbuuka isa duraanirraa adda baafachuuf jechuudha. Kun yoo barbaaddan irratti dabalattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nime lama haa dabalu. San booda OK jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan as gadirrallee ni jira jechuudha. Gadi deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Haala kanaan xumurtanii booda bakka mallattoo raayitii tana ni tuqtu jechuudha. San booda continue kan jedhu kana ni tuqtu. Egaa haala kanaan nu fida hanga inni fixutti ni eegna jechuudha. Egaa ifa daqiiqaa muraasa eegdanii booda haala amma argaa jirtan kanaan isiniif baasa jechuudha. Bakka install app jedhu kana ni tuqtu. Achi booda settings kan jedhu kana ni tuqtu. Itti aansuudhaan unknown sources kan jedhu kana ni bantu jechuudha. San booda OK jettuuni. Achi booda as gadirratti next kan jedhu kana ni tuqtu. ammallee next kan jedhu kana ni tuqtu.
itti aansuun install kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. San booda haala kanaan application amma uumne mobaayila keenya irratti install nuuf godha, ni eegna jechuudha. Egaa dhumarratti bakka dan jedhu kana ni tuqxu. Egaa achi booda of duuba deebitu jechuudha. Egaa akkuma agartan application amma uumne mobaayila keenya irratti lama nuuf tahee jira jechuudha. Keessa seenuudhaan emailii fi paaswordii keessan itti galchuudhaan lama gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haaluma ammas agarsiisanii applicationoota mobaayila keessan irraa qabdan kan lama yookaan double gootanii itti fayyadamuu feetan hunda double gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Subscribe tuquun dagatinaan jedha YouTube irratti, nageenyaan tura.